diimaadha. Kaleessa kanatti saba kana duratti ol baastanii jechuudha. Gaafa sana kanatu jira kana malee fincaa'uu danda'an turan. Har'a garuu mana kimii dhaqanii kun irraa ba'ee waggaa tokko fincaa'uu danda'anii ji'a tokkoof immoo kana baatanii jiru. Amma nagaa koo fincaa'aa jira. Anis gooftaa keessatti. Amma nagaa koo fincaa'aa jira. Hallelujah. Namicha kaatetarii uffatu kan achi as fidi. Maal taatanii? Narraa bahuu didee doktora bira dhaqee tubboo kana dana hidhanii ji'a ga'ee akkanumatti deemanii. Akkanatti deemuu keessaa si baraareera. Akkasitti socho'uu keessaa si baraareera. Bara kanatti bara kabajamuun isaa malutti bara abbaa abbaa jedhamuun isaa malutti fincaansaa baatee adeema. Maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin ji'a tokko akkasitti deeme namni kun har'aa kaasee maqaa gooftaa Yesuusiin sirraas isarraas oofeera. Kottu gara koo. Abbaabbii waan ifteef si agalatu. Thank you. Dhaqiitii ofirraa baasisi. Borga nama dhuga baatiidhaan fool argina. Eenyu wajjin dhufanii? Mana yaalaa geessi irraa baasisi. Guyyoota kana lamaan sadanan as jirutti irraa baasisi. Yeroon dhuga baatii isaanii ga'eera. Waaqayyo hiikeera. Amiin. Ciao. Kan akka Yesuus hin jiru. Kan akka leencicha Yihuudaa hin jiru. Kaleessa fincaan liitirii 2 baatanii deemuu har'a garuu irraa buqqa'eera. Kaatitarii ji'a tokkoof baatanii Yesuus sekondii gidduutti keessaa buqqiseera. Mana kanaaf Waaqayyo araara godheera. Eenyu galata, eenyu iyya, eenyu waca. Hallelujah! Akkasuma ayyaanni nama Waaqayyoo irra jiru kun guddaadha. Anis mucaan koos gooftaa kana hin fudhannaa. Maatiin keenya illee gooftaa akka isaan fudhatanii fi sagalee dubbaasaa ayyaanni isin irra jiru dhuguma guddaadha isin jechaa jiru. Hallelujah! Hallelujah! Kaleessa fincaanii wajjin baatu har'a garuu Waaqayyo irraa buqqiseera. Raalaa gaatii anoofeelaa safra hadabus. Amma tooratti deebi'eera. Tooratti deebi'ee amma nagaa koo fincaa'uu danda'a jechaa jiru. Amma ofumaa fincaa'uu dandeessu. Udda ganamaatii ufumaan fincaayaa. Erga ganamaatii ofumaa fincooftu. Ufirraa baasee gizee 2 fincaa'ee uffattaa shuubii. Jaaraa jaaraa baadaa lama saadii aloo birraa haasabaa. Kan akka Yesuus hin jiru. Waaqi keenya Waaqa dinqii, Waaqa dinqii, Waaqa dinqiidha. Harka kee yoo ol kaafatte waa siin jedheen deebi'a. Abasaa seexanni si baachise arras nan jedha Waaqayyo sirraa buqqiseera. Arra galgalaa ka'ee immoo የመጨረሻ waan mul'ataaf waan hin mul'anne Waaqayyo sirraa dhoowwamsa. Iyyiitiin irraa deemeera. Tole baga Waaqayyo siin gargaare. Maatiin keessan manni keessan booji'amaa jaalala Yesuus isiniif haa ta'u. Aamen. Inni kaatitarii isinirraa buqqisee Aamen. hafuura zarii keessan dhoruu isinirraa haa buqqisu. Aamen. Aamen. Jiraatti baduu dhaabbitti tortoruun isin oolchee Aamen. funyaan qabatamee nama bira darbamu kana nama godhee inni iddana dhaabee Aamen. guyyaa kanaa kaasee jaalala guddaadhaan mana keessan haa weeraru. Aamen. Qomoon keessan sanyiin keessan nama Yesuusiif jiraatu haa ta'u. Guyyaa kanaa kaasee abasaa keessan inni isinirraa fuudhee maatii keessan haa booji'u.